يتفضل مشكورا وماجورا. سمنا إساني में तकबीर दन الله أكبر الله أكبر. إذا بتني إن شاء الله إسا وجين درتي غاري دام سيساني كچلو نادا گي فدا في شيء كده كده نجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Antum kan Indonesia ketika kabutra kawartona kahawani kasyamarani kakero kakere untuk itu kamagala kabadiyada untuk negara agam tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ande sidam badanjana ana khafula kaisa bereda khanarke killen sebujdiya khanin tadate kaisa gudate bahule kaisa nyajara kaisa gudate erkuna itu nagam majise majadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Akas jechaadha alhamdulillahi rabbii wal agarsiise rabbii wal deebise isin akkuma beektan hedduu laffaatanii hedduu carraayitanii anaas deebisuudhaafis tattaaffii hedduu gootanii gadda yeroo xiqqoodhaaf si mudatee biitutun akka waliigalaatti akkuma duraan dubbannee turre biyya hedduu ilmiidhaan beekamtuuti ulamaa'in beekamtuuti ulamaa'in qofallee osoo hin taane qabsaa'ota gurguddoodhaan biyya beekamtuudhaati diinni abbaa dhooqa jedhamu kuni qarsaa goja qarsaa laange wotar walitti wali hujjaju diinni kun ulamaa'ii qofa oomishu osoo hin beekamne hatta qabsaa'ota gurguddaa qeeroo ganama hundeessan warra jaarraa abbaa gadaa akka Ereema Bultuufa akkasii oomishuudhaan biyya beekamtuudha. Biyya ulama amata 200 ol ilmi asii barbaaduu turanii fi tutun biyya maqaan isii dhaabbatuu danda'u biqiltuu barbaadeeti. Gaddi isin odeessitan kun gadduma yeroo xiqqaaf isii mudate waan gadda kanallee irra booda akka hin kaafnee barbaada kam jettan. خديمة ربي بقديمة ربي تهاتو جو وبلا زخين شيخ إني قاصد خديمة بقديمة ربي صاحب جيسو شيخم بقديمة تودن تقبل يعني إساس قاصد خديمة بقديمة ربي دين بس صاحب جيسو دعوة ولو ربي صاحب جيسو بيتي توني سريع كوام مقابل من مكان بدي تريز قلبي في الناموتين على ومكان سبب من تكون بيتي وان تاريخ ديرا قبول بيراوي جوني هنا على أبادو من جنوي ونكسي موكسي Nujamma ilmaan abbaa dhootane ilmaan abbaa dhorraa asit dalagan ulamaa'ii asirraa oomishuudha kaayyoon keenya taariikha abbootii keenyaa san haaromsuudha kaayyoon keenya ulamaa'ii asitti gurgura dabarte gurguddoota san akkasii biyya kana keessa wara dhalate dhaloota asii oomishuudha kabiraati asuma dhufanii barataa akkuma kabiru kabiyya biraati dhalatillee asii barsiisaa ture biitutun ulamaa'ii simatuu keessatti barattoota simatuu keessatti diin kana jaalatuu keessatti hatta mana isaanii banuu duratti qalbii isaanii barattoota banan mana isaanii qopheessuu duratti qalbii isaaniitiin barattoota simatan ulamaa'ii simatan waan qabanirraa qoodanii fiiti ulamaa'ii guddii ulamaa'ii qursiisuu turan barattoota dandahanii barsiisuu turan ulamaa'ii kanaaf sanada tahanii utubaa tahanii fi barattoota utubaa tahanii fi biitu kun amata meeqa burqaa ilmiidhaa taatee ulamaa'in meeqa asir barattee asirraa biyyoota adda addaa deemtee barsiisuu turte. biyya kana bira qottee hatta aalamallee deemtee warra barsiisee ulamaa'ii hedduutu jira warreen laga kana keessatti laga as keessa yaa'u kanarraa dhuganii ilmi asirraa waraabatan addunyaadhaaf raabsuu turan akka Sheekh Muhammad Amin Kharroo fa'aatu jira warra asii baratee aalama barsiisee jechuudha. Kabiraa akka Sheekh keenya warra durii fi qadiima wa hadiisan warra durii tahee warra zamana kana umrii jirus akka Sheekhiyaa abbaa kiyyaa Sheekh Ahmad Watarfaatu jira rabbiin isaan irratti adeereessu warra qote akka Sheekh Musa Addeellee faatu ture namoonni beektan warra aalamni guutuu asitti deebi'ee lafa irraa baratu ture maqaa isaaniitu finnee lakkooyinee fituu dandeenyu akka Sheekh Abdallaa Basiiraa fa'aa duudhu kana barsiisaa ture kana darasaan isaanii lakkaawamee hin dhumnee jechuudha warra hojii fikiin lafarraa baddanii deebise jechuu ture jechuudha akkasuma ulamaa'ee keenya ilmi isaanii lakka waan biyya Arabaa biyya Masriitiin deemee dhufe biyya Masrii sanii namni gariin fannuma takka beekaa gariin fiquma qaraa'isaa gariin haadisa xiqqoo nayyuu sadisuma qaraa'isa malee fannuma takka namnummaan tokko fanni gosa meeqa beekuun ul ilmi gosa barbaadde hunda argachuu biyya kana keenya kanatti rakkisaa biyya keenya kanatti argataa yoo hin baradhee takka yuunivarsiitii seenuu qabdaa jalleenitti ijaaramee jira yuunivarsiitii keessatti fiildii takkitti yookiin waan barbaachisu seentee qaraataa namummaa tokko akka Sheekh Ahmad Watar kana yuunivarsiitii hin dandeessi haa ta'u jaamiyaa hin dandeessi haa ta'u isuma bira deetee fanni barbaadde irraa qaraatu kuni
Kaasin dalate watar keenya kan dalate masmu kun waapaan wakana qaraayisaa jiru mee qadirii isaanii nabi rabbi nu hago qadirii qiimaa nama fi nabi rabbi nu taasisu rabbi umri isaanii illee nukhisitti rabbi haa bulchu rabbi fayyaa isaanii illee tunu haa ta'u asirraa nama meeqaatu irraa oomishamee namni deemee sananni isaaniitti hin galle takkaa isaan mubaasharatan sheekha isaati yookiin nama isa qareerraa qaree jechuudha akkasitti insha Allah ta'ala dhaloonni keenya kanaannoo tanaatis ta'ee kabiyyi biraatis ta'ee kaayyoon keenya namoonni keenya asirraa xiqqaa fi guddaa ta'ee shamarran ta'ee haawwan ta'ee manguddoo ta'ee ilmi namaa yoo hin baratin ilmi namaa yoo ilmii kana hin baranne beeyladaa fi inni takkuma balhum adallu jaarabbii quraana keessatti qalbii qaban aqlii qaban sammuu qaban ijaas qaban gurraas qaban ulaa'ika kal an'aami balhum adallu namni yoo waniif hin baranne aqlii rabbii sii kan yoo fayyadamin ija rabbii sii kan yoo fayyadamin wooni gurra rabbii sii kan itti fayyadamne sii fi beeyladaan takkuma ilmi namaatii fi beeyladaa garaagarummaa khaddabahuun yoo beekumsa qabaate qofaa jechuudha abbaa keenya aadam maleekaa kan rabbii sujuudsiseef wa'allama aadama al-asmaa kullahaa waan beekumsa qabuuf sujuudsiise ulamaa'in achirratti hedduu haasawanii ilmi namaa karaa abbaa isaa yoo deeme yoo baratee akka abbaa isaa sanitti ilmiidhaan guddate qofa waa hunda akka caaluu danda'u hatta maleekaallee akka caaluu danda'u dubbatan warra tafsiiraachitti yoo immoo karaa abbaa keessaa hin deemne barnoota yoo hin jaarre nuti beeyladaallee hin geenyuu jechuudha akkuma rabbii quraana keessatti dubbate san ittiin fayyadamne waan taaneef kanaaf nama barnootaan si dura kutee dhaqqabuu ni ulfaata hawaasni adda addaa naannoo adda addaati barnootaan nu dura kutanii jiranii naannoon keenya kun ammoo nama darasoota qaraasisuu malee qaariyaa namaa baasuu malee qaariyaa sunillee gaayyichisu waasirrii ministeera qur'aana isiiniin hitaadhaan nama fudhachuu sanii kabiira dur gaafa dur qabsiisu qaariyaa jee qabsiisela qaariyaa jechuun silaa musiibaa jechuudha qur'aa jechuun qur'aa jechuun nama tokko fudhattee akka hidhaatti fudhattee barsiisuudha sanii fuudhanii gartee qaariyaa jedhanii kabiira sheekaa kamili qabsiisesaa qaariyaa kana gubu darsicha kana fudhannee barsiifnu darsichi kun asuma nurra baratee deemuu qofa osoo hin taane yoo xiqqaate warra isa nyaachisu kana barsiisuu qabu waan baratisan waan kana sheeyini keenya sheeyadumtuudha rabbi rahmataa guufi waan bareedaa eegalanii maaddaa haraashii jaamee ka'ee galamsuun waan hedduu murteessaadhaati waan jiru jajjabeessaadha tan hin jirre irratti dabalaadha muuxannaalee hedduu anis saniin biyya biraa irraa argadhe itti dabalaadha biyya kana yooniif rabbiin nu mijjeesse yoo wal qabanne yoo walii taane yoo wal cinaa dhaabbanne yeroo gabaabduu keessatti as keessaa nama kumaatama lakkaa'amu yoo kumaatama illee jechuu bara dhibbaatama lakkaa'amu aalima goonee ni baafne jechuu abdii qabnaa kam jettan Allahu akbar Iyyaanni guyyaa Jummaati asrii Jummaa keessa jira rabbiin nu haa milkeessu karoora keenya rabbiin bakkaan nu haa ga'u haawwan keenya shamarran keenya diinii rabbiin nu haa faayu wanni guddaan aqiidaadhaan tahee haala amalaan tahee waan ilmi namaa baratuu qabu dura ilmi rabbitti hin barani wanni ilmi namaa baratu akkaataatti ibaadaa godhan ibaadaa rabbiin gabbuusa kun beekumsarra malee namarraan qeebalamtu aqiidaan ta'e taatu malee namarraan qeebalamtu waan hunda irratti geeffannee naannoo tana markaza yookiin seentar yookiin giddugala fanni hundaani goonaa abdii qabnaa kaayyoon keenya illee sanii akkam jettan maahada goona laangee kana maahada goona abbaadho kana maahada fanni hundaa fanni hadiisaa fanni fiqiiraa fanni usuulaa fanni naawiraa fanni logaa fanni silaa barbaachisu hunda maahada qismi adda addaa jira biyya adda addaati faraayida keessa akka namni asitti faraayida baratee gingilchee asii baratu goone inshallah fanniin faraayida waan gaa biyya tana keessatti baay'inaan warra dur fiqii qaree malee faraayida maasii mana madrasaa baay'inaan hin beektu sheeyii qareellee faraayida kana hedduu dinas hin danda'u biyya keenya kanatti faraayidni kun hojiinis waan lafarra hin jirreef baay'inaan ulumaa'ummaa silaa qaraa siftillee takkee malee faraayida kana amma buluu du'e qabeenyaan gana miliyoona tokko dhiisee deeme yookiin kuma 500 baankii qaba haadhaa jira abbaa maarree jira qabeenya kana mi'aan gami walgiyaa jetteen asumadha maa jechuun amummaan silaa haqaraa isa kun baay'inaan hin baane wanni kun waan qabatamaa biyya keenya keessa jiru irraa takkee warra tokko gartee fiqii qareetu hiruu danda'a. Wanni kun ammas waan hedduu salphaadhaati asumaanuu barnoota akkaadaamii barachuun hedduu barbaachisaadha. Akkuma barnoota kaan barannu barnoota akkaadaamiitti baratuun hedduu barbaachisa. Wanni kun hisaaba wajjin wal qabata, herreega wajjin wal qabata, firaakshinii jaaniin waan obartuu jennee faa garanaa takara lamaffaa takara afuraffaa faa jee jiran kun sumuuna rubu'a sulusaana jeniiti afaan quraanaa dina kanatti raasawanii waan hedduu salphaadhaati waan ijoolleen beektu jechuudha kun namni xiqqishuma madrasaa garee yookiin xiqqishuma gartee akaadaamii kana garee hedduu salphaadha. Darasoota keenya waan akkasii hunda laaftuma barsiisuudha kaayyoon keenya
faraa'ida namni laangeen dhufee yeroo gabaabduu keessatti gingilche inshallah akkam jettan fanni faraa'ida eebbisan waan baatee lama namni lafarraa fitu maal faraa'idni hogguu jette mataa dhukkubee guddaa baay'inaan warra xiqqishu qaree beekaa waan akkanaa kana hunda fanni waan manahija qaraatii mas akkaataa namni yeroo gabaabduu keessa waa faamu akkaataa itti deemuu qabu matii kamillaa fanni aqiidaa taatu fanni hadiisaa taatu fanni fiqii taatu kitaaba akkamirraa namni yoo ture eegalii murtadii waa faama ammas gartee tartiiba kamiyyoo deeme osoo yeroo dheertuu itti fudhanne duratti fi zamani maaquulin yeroo beekamaa ta'e tokko yeroo gartee hedduus gabaabaan ta'een mutawassit hajiddu galaa keessatti namni fahamee yeroo gabaabduu keessa yeroo isaa fayyadamee fanni tapha qofaan deemuun akkuma nama zamana kana dirree waraanaa osoo meeshaa qabi dhabuuti akkuma nama ifalaa buulu dirree san dhabuuti fannuma tokko qofa qaraatee yooni bakka takka gartee ni qaraayee qaraasettee gaddeesse guyyuma tokko dhufee gaafis gaafatee majlisa harkaa diigaa darasoonni keessaa barattoonni amma qaraan fanni hunda hidhatanii deemuu qaban zinnaara wanti kun zinnaara keessa tokko as kaatee naawii keessa tokko as sarfi kaatee balaakaa as kaatee dhuma deemta biyya kana barbaachisu kan itti luqaaf biyya kana barbaachisu kan itti luqaaf ta'an akkasitti fanni hunda waan quraanaa fi hadiisaa isa barbaachisu hunda naannoo kana maahada yookiin markaza waa hunda goona inshallah qayyoo Allahu akbar qayyoo keenya rabbiin bakkaan nu haa ga'u jechaadha anaatu isin caalaa gammadee hanga isin gammadan caalaa isin arguudhaaf biyya kiyya deemuudhaaf hedduun gammachuu qabaa akkuma isin beektan dura hanga tokko hanga amata sagalee takka biyya raadeetiin ture haaluma waa'ee kanama mudatee fi hanga harki turellee inshallah qaraa isaatumaan ture haalli immoo biyya alaatti itti barsiiftuu fi haalli biyya kanatti itti barsiisan garaagarummaa guddaa qaba namni bal'inaan yookiin hedduminaan dhufee sadaa qaroo waan jirreef nama muraasa wayii faqaraasinta online afaarra qaraasinu baay'ina online irra beekanii online afaarratti nama qaraasita warri lafarra immoo akkana baay'inaan argamuu danda'u biyya san irra caalaa immoo yoon biyya biraa biyya sadaffaatti cufate ilmoo nama hanguma sanuu argachuu dhabuu mala ilmi nati qaraasite kun si keessatti hafeeti bilaash lafatti tahaa jechuudha biyya san deemuudhaaf namni waa barate deemuun israaf taha biyya faranjii yoo deemte nama kaan aadii wajjin waluma qixa nama waa takkan barate kan waliif irraa fiiggatee jireenya mataa isaa jiraatu wajjin tokkuma ta'a namni waa barate biyya san deemuun isarraa hin barbaachisu yoo deemallee nama tokko daa'awwa fa'aa godhuu taate malee namni gaddaa isaa qabuu dhaqabu jireenya wajjin biizii ta'ee jira namni kanaaf waliin laalee dubbiin kun dhufteeni waliin laaleetiin istikaaraa sitti salaatee rabbiin anaa waan kana tartiiba godhatee bakka wanni kun gartee afaan godhatee deemuudhaaf karaa naa qabattee rabbiin waan kana murtii kana naffide hogguu dubbiin rabbiin kun fide wanni kun imtihaana qormaata yaa rabbi addaan naa baasi jedhin istikaaraatti salaatee torbaan ta'u guutuu du'aa itti godhee rabbiin kana biyya akkaan deemu qalbii xiyya keessa waan san haqee rabbiin akka biyya deemuu deebitee hawaasa kee barsiisuu ture caala waan jaamu qalbii yetu maayilaa na fidee murtii kana dhagee kanaaf inshallah wani na gammachiisu wani as deebinee maallaqaaf hin deebinee hawaasa kiyya waan rabbi na beeksisuu hin deebee san barsiisuu hin deebee gammachuu kiyya yoo isin waan narraa barattanii waan qabnu walii gumaachinee biyya kana jijjiirre qofa ni jijjiirtamoo akkam jettan gaafni naaf isin wal dhabdan gaafni naaf isin wal dhabuu ta'eenyu gaafaan nama baratu dhabe gaafaan haawwan baratu dhabe gaafaan dargaggoo baratu dhabe gaafaan qeerroo dhuftee narraa baratu dhabe gaafaan manguddoo iddoo dhabe gaafaan hawaasa biyya kanaa walumaa galatti baratu dhabe gaafa san gaafni isin wal dhabuu ta'esan wal dhabe nama wajjin jiran baay'ee lama rabbiiti jaame ni barattanii hundi keessa ni barattan baay'ee lama rabbiiti wanni kun baay'ee lama rabbii guutan beekaa itti gaafatamtanii namni waan guyyaa irra baay'ee lama rabbii seene guyyaa tokko madda raashii irraa hafe guyyaa tokko salaata irraa hafe itti gaafatamaa dilii baay'ee lama rabbii seentee jirta masjid rabbiitti asrii guyyaa jummaadhaa seenu jirta akkasi koo qabaadhu mudhii hidhannee mataa keenya jijjiirree hawaasa keenya jijjiirra maatii keenya ni jijjiirra nama maatii fi jijjiiretu gandee fi jijjiira nama gandee fi jijjiiretu hawaasa araddaa fi jijjiira araddaatu deebi'ee zoonii ta'a zoonii deebi'ee aanaa ta'a aanaa deebi'ee biyya walitti deebi'ee godina ta'a godina walitti deebi'ee biyya ta'a namni dura mataa ifiidhaa jijjiirama miti barnoota kannummaan barattuufuu dura if jijjiiruudha barnoota ilmii fi jijjiiru rabbi nu haa godhu barnoota waan dalilu keessa rabbiin ikhlaasa rabbi nu haa kallu ikhlaasa yoo qabaanne wanta dalilu qabuula qabdu waan goonu hunda rabbi jechi godhu rabbi nu haa laafisu baratuudhaas rabbi jechi baratu rabbi nu haa laafisu warratti hojjetuus rabbi nu haa taasisu oguu qaraanu gartee namatti hin dhaadannaa fi namatti hin namaa so'aan laafa osoo hin taane dura mataa kiyyaan jijjiireetiin hawaasa kiyya maatii kiyyaan jijjiiree barsiisee hawaasa kiyya jalina wallaana keessaa baasee bidaa fi shirkii lafarra dhabamsiisee wallaana dhabamsiisaa jechuudha yoo lafaa kaane
oduma bakka san geenu niyyuma kanaanu rabbiin nu milkeessa tanaafuu niyyaa keenya tolfannee riyaa bisummaarraa fagaannee bakka guddoo sanniin gee aalima guddaaniin tahaahu jennee lafaa koo qabnaa kam jettan barnootaaf ammaas umrii yeroo hin dabartuu jan barnoonni kun minal maadii ilallaahadii jaamu barnoonni nuti gartee umrii nu deemtee yookiin dulloomne wanni jaamu jiru barnoota keessatti hanga qabrii gasseentu fayyaa qabaannaan barnoonni sin dabalu gaafa nabiyyi keenya alayhi salaatu wassalaam rabbiin isa ergu isaa amata 40 irratti ergee sahaabotuma akka keenya gurguddaa hamaatii qabu isaanuma gurguddaa ilmaan qabu hamaatii qabu gurgudduma amata meeqaa kana quraanni rabbuufamee hundi isaaniitu quraana kana haffazanii hadiisa nabii isaanii haffazanii ibbira dabarsanii itti hojjetanii dura ibbira dabarsanii nurra dhaloota dabarsaadhaa nuun ge'an nuti isaan san irraa addaa miti jechuudha. Amma isaan gaafas waahitu zaman isaanii bu'u jira zamanni isaaniillee zamana keenya yoo caale wanni kun dhaloota darbaa nu gahee jira nuti gartee ilmaanuu barnoota kana kan jenne xiqqaa fi guddaadhaan namiyyuu barnootatti sadarkaa isaatiin xiyyeeffachuu akka qabuun isin dhaama akkam jettan qophiidha manguddaa dabare ilmaan kiyyaan itti kannadhaan hin daleedoma barnoonni xiqqaa guddaa irraan qabu namuu dhiiraa fi dubartiin qabu shari'aan kun kan dhufte dhiirattii dhufte xiqqattii dhufte guddattii dhufte nu hundi dhufte rabbiin nabiyyi alayhi salaam erge aalama hundaaf erge jechuudha shabaaba qofatti erge jenne manguddoo qofatti erge jenne dubartiitti erge jenne nu hundinuu bakka takka shari'aan kun dhufte wanni ulamaa'ii qofa laalchisee ustaawota qofa laalchisee nama biraan laalchisee tokko hin jirtu namni hundinuu amantii kana gaggeessuu keessatti itti gaafatama isaa bahachuu keessatti itti gaafatama isaa namu mataa itti gaafatama mataa isaa qaba itti gaafatamni kun immoo yoo wallabellee kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati namu itti gaafatamaa turre jira balliquu anni waloo aayatan jaanii balliquun kun amriidha namayyuu gaggeessaa himaa jechuudha anni kun tashriifa laa wanni ati himtu kun waan kabajaa qabu himte jechuudha kan balliquu anni waloo aayatan kun taqliila jaanii xiqqeessu osoo xiqqaatti waan guddoollee beeku baattu hanga beektu maatii keetillee taatu barsiisuun itti gaafatama namuurra jira kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wanni rabbiin ummata aalama ummata muhammad kan ummata biraarra caalaa godheen maaliin jennaan ta'amuruna bil ma'ruf wa tanawuna 'anil munkar hamturra wal orgine wal cina dhaabbanne khairitti wal ajajne yoo waa wal barsiifne khairi wal barsiifne qofa irra caalaa ummata santaana tarbii kanaan waan ulaagaa san guutuu dandeenya jechuudha kanaaf yoo wal qabanne wal cina dhaabbanne barnoota irratti jeefanne yeroo gabaabduu keessatti diinii abbaa dhookun seenaa isaa hadursan ni haaromsa Allahu akbar ni haaromsina jaa Allahu akbar seenaa abbootii keenyaa ni haaromsina seenaa ulamaa'ii keenyaa ni haaromsina biyya tana keessa ulamaa'ii hedduun oomishna keenyumaaf ulamaa'ii taana jaame rabbi isin haa godhu ulamaa'ii dhugaa rabbaaniyyota rabbi isin haa taasisu ulamaa'ii dhugaa rabbaaniyyota rabbi nu haa taasisu ilmii teenya ilmii samaraa qabdu rabbi nu haa godhu ilmii nama keessa gabbuutu rabbi nu haa godhu rabbiin iccitii shari'aa rabbi nu haa barsiisu iccitii kalaama isaa rabbi nu haa barsiisu iccitii shari'aadhaa rabbi nu haa hubachiisu fahamii saaqiba dhugaasa rabbi nu haa kennu hubannaa keessaa shari'aa keessatti qilee rabbi nu haa kennu haqa qunnamuu rabbi nu haa kennu garsiifannaa irraa rabbi nu haa fageessu hundi keessan wanni guddaan gaa hanaggeewuudhaaf barnoota kanaa hanaggeewuudhaaf jaarmiyaatu barbaachisaadha faffacee bifa faffaceessaa ilmi namaa waan takkallee godhuu waan hin dandeenyeef akkuma sheekh reefuu ustaazini keenya ustaaz Anas jaan akkuma afooshaa namni guutee wal to'annu san qoriin abaluu dhuftee moo hin dhufne abaluu qabrii dhufe moo hin dhufne jennee waa hedduunyaatiin jireenya dunyaatiin wal to'annu san ganda hundatti amiirri godhamee dubartoonni akka dubartootaatti hawwan akka hawwataatti qe'ee akka qarreen akka dargaggoonni akka dargaggootti namuu yoo akkasii jaaramnee amiira godhannee nama sudaannu tokko nama nu hoggonu tokko imaaman biyyaan akka imaama biyyaatti amiira godhannee maaddaan haraasiitti isaa taatu hundinuu yoo akkasitti amiira godhannee koree godhannee barreessaa godhannee wal to'anne qofa kaayyoo galma ga'uu dandeenya akkam jettan guutaan bubbuyee namni wal jalaa hafeetuma nama muraasa wayii mi'aa barnootaa beeku qofaatu si jalatti hafa hoggaataa yoo wal qabannee wal hin deemne haati arraboo maaliif hafte barnoota irraa jennee wal gaafanne namni gariin dantaa fiitiin beeku eega hanga itti mi'ooytu hanga wanna kana mi'aa argutti itti jabeessu namarraa fe'eessu fakkeenyaaf ijoollee oguu barsiifnu hanga duraa amata 7-8 kana uleefaan wash godhaatuma yoo qaraa'isan malee mi'aa quraanaatu hin beektu mi'aa barnootaatu hin beektu akkasitti yoo wal jabeessine qofa wal jaarre qofa ganda hundatti araddaa hundatti imaamatti goonee barataa achitti qaariyaa baratee namni haatu kana itti goonee yoo akkasi bifa saniin deemne qofa tartiiba kanaan bakka ga'uu dandeenya gargaarsa rabbiitiin gargaarsifannee bifa kanaa yoo deemne malee ta'u mee ni jaaramna warri jettan rakkabaasa
الله أكبر الله أكبر ربي بكان سنيادو ربي بكان سنيادو أنا أبغى أنا بفتح جارم تن جندون تتو جندون تراو خورين في لما خورين وان كان قد جيس سنيب برما درسوني سيمبرسيسو خالد في بركو تنتهوس أمس أكاي باتيتيس أكاي جيجياتيس محاضرة جندون تجارداون تو كوبيسني نمي سنتوادو حتى منهاج برنوتا اللي منهاج درا خدران جيرو رايس وان جيري أشاشا اللي هاروم سني بفهم والفكاتون أردهم تدي بفهم والفكاتون وفي كي تاتي خدانو والفكاتا جندون تدي أكا كرامو باتي رايشر أكا قرمان رادي هاتو جندخم تورا فتنا دبري جندخم تورا بالجيفتة أباهم تورا بالجيفتة العالمي أبام دبري بدأسا كبا بدأني نبي لكم بيرا أكيد والدرجمين كجيفم تيجو نمني والدرجمين بدأسا فورورا أمانتان لاقوا باو كباردان عندي أكمل يتن بيفس أديم ماله نمني ورين غرين تشجيع فيزا وني غرين والجيش فيزا وني غرين مال والدرجمين وصابي يقول الخير خيري خيس والدرجمين نمر رأي كمان تيم ختامه كرامول له بفول فكات أنا كتير نمني كرو أما أكثر ده أكنو وني غرين حفظن وني غرين كم سموتي حفظن كوني بوده إيران فتوه مال نمني أكثر جروب دي نمني قرآن بين جراتهم كبوانا خيني خنا خيزا أكمل يتن مالك وني بوري خينيا دستور خينيا قرآن ربي نمني قرآن يجان كره جفته ألف لام الرهانك قل أعوذ برب الناس تي قرآن لفظي كرهون بينه جراتهم كم ما دان حراشي أكو مغرتة تواها فز جراتهم تسلاة واي صومنا وزك أكمل برسا جران كنا تحفظوا بجرتو أمو تجيبنا نقدن نمني قرآن ربي بينه خنبو دك جراتهم كم نجنا كم يتن بكهون دتي نمني قرآن ألف الرأي قلة نما كرايزو حرفين بينهم ده حرفي برسيه كرايزو جنتو ترى مدمه قرآن ربي برادم كمان يو قرآن ربي بيجي ديبيه برهالم بيجي ديبيه بيجسن أنغام بيجسن تو واين أرجع بوان بريت اللي أخو ما في أخي جراني أما قرآن ربي خان هدو خبجن قرآن ربي خان هدو متارة تنديمن خان كراي اللي نكنا مخينا خيس مكتب اللي خيس يدور خاي خان مخينا وشبير اللي ديمو قرآن ربي تجي فتاة ديمو بيجسن ديمون بيجسن جاسيني مي ديجرا أما تسجل تكارو كنا غير بيجي تكو مكنا مل قفارو بيجوبه أكسماء جيم برها ويجرا نبني بيلتي بيجسن يجرتو خصدق واتخن تلله نبني ياده تخن سرافو لدو لو مالك ما تخن تبني جوي بيجي تلله ربي برها تياده بسو برها بيجي خن خديه بتو نمو قرآن ربي تيني برها بيجي تنا خديه بتو نمو واق أيجي ربي يوم تفول النقف بلا دادا خنو بوتون أبار دادا خروفون هونغن دادا خنو مدتون وبما كسبت أيديكم وانا ركيك يدل قتيج بديتين يعني توني كنا نمود تيوان بدين تم بيجون بس وجرتو بدين ديري باتي بي بدين رخت ولده بيخين ينمني باجينا بدي آمان توت بدي هم تو تنك آمان توني باجينا أسمع بالروفا ولا راجع قبلني ديمنا وانا كنا خان يورت جيبني أسو نمسني يقولون تي متى خين يبجني مال بلان وجود في الدنيا توني مصيبان دنيا ولين عاملة والماس فوتيجو يعمر عليها والصالحة جن نما قاري لاس हमारा गुलमान नुबूती सर इसको बोला चिट्टे तो ये निकले होंगे गुलमान नुबूती वान दादे नमक ये गंदे जिरूर रहा सर गालुमा नकर बंतु वलमीरू नकर बंतु बसीरी वलगु नकर बंतु बदी दादा कर बंतु गंदे जिरूर रहा था थकान फिर फोटो चुका बनाए जो आपको मोतुम मानो सियासा सा गेम चुका नूर वांगुर गंदे कैसे थे तनाफु दीर रबी के गेसु नुतीस गंदे हुंदती खोरे रमन्ने खोरे वल्तोत खैरी वलजिक हम तो वलोर के तो تصفو حواسا يدو أخلاق حال عمل بيجا يدو بكهون تتقولوا قبنا خرورة خنا لفخينيه وخرورة برده الرتي قرنا قد ورا قوني لفلوان تهب لفق أبسمنا إن شاء الله حاله خنا يودمنا يرو جواب دو خيسة بيتو كل نجي جيرمتي ربي نهاجر قارو ربي بيكاني ربي نهاجو خرورة خينيه خنا ربي بيكار ربي نهاجو ومتى خينيه خنا ربي دي خنا ربي هابرسيس ومن خينيه خن جو جال الدين تات نمني كم متى خينيه خنا الدين جال تجو من ورا ما خد ربي دي رسالة بيجال جال التبيعة تقوما جالدن اتدلمو خيسة اللي يو قرتي أخو ما في أخ جرادن جال الدين خنا مو بكت الأب بتوقفوا دين كنا وكمسنين جالدني جالدن ورا وجيمير كنا يسرب بسناقول جالدن لما دي جالدن كنا ورا وجيمير كنا يسرب بسناقول ورا برنو تام برتة مير كنا يسرب بسناقول ورا تلي نما يامي نما اللي برسيسه بريدين دين الإسلام عالم فكيني ورا بسنادا يسو بيجتنا أقول درانو فكيني تاده ورا أسر عالم أودي الدادة قوم ترى بسنادا يسو بالي دو علماء أبودي خيني قبض سو ورا دبرسي أبو إلمان خيني راي تسرب بنواغورو علماء بيجتنا ورا كدارت ومسرب بنوهادا يسو خجور اللي ردون أمرين هاري رسي يجارا